ragaa sirriin eegduutti ramadachuu isaanii ofii isaaniiti. Ayhuudota tuntaane warrumti Roomaa warrumti ajjeesan mallattoo isaanii itti godhatan siilti godhan balbala mana awwaalaa sana. Yesuus Kiristoos awwaala diigee ka'e. Yesuus ተነስቶ ከተማውን ሞላ ዛሬም ባዶ ሕንፃ ሰይጣን ያስጠብቃል ጌታ በየጓዳው ሕዝቡን ያነካካል Shalom shalom nagaa fararra waaqayyo isiniif baay'atu hordoftoota YouTube social media hawaasaa adda addaa keenya kan taatan hundumti keessan nagaan waaqayyo isiniif baay'atu yaarraa kana baga yaadannoo du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa bara 2026 nagaadhaan geessinis jechuutan barbaada. Egaa amma fuula keessan duratti kanan dhiyaadhe sagalee waaqayyoo waa'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti sa'aatii xiqqoo yookaan daqiiqaawwan muraasa walii wajjin akka ilaalluufidha. Kanaafiyyuu obsaan akka walii wajjin turruun gamanumaan isin yaadachiisuu barbaada. Sagalee waaqayyoo irraati Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 1 kaasee akkana jedheetu dubbata. Guyyaa jalqaba torbaniitti gaafa sanbata guddaa utuu dukkanaa'utti jiru obboroodhaan Maariyaam isheen Magdalaa gara awwaalichaa dhuftee dhagichi awwaalicha ittiin cufanii turanii awwaalicha irraa akka fuudhamee argite. Isheen fiigaa gara Simoon Phexrosii fi gara bartuu isa kaan isa Yesuus jaallatee dhuftee goofticha awwaala keessaa fudhataniiru eessa akka isa kaa'anis hin beeknu jette isaanitti himte. Yommusumas Phexrosii fi bartuun inni kaan ba'anii gara awwaalichaa dhaqan. Isaan lamaan walii wajjin fiigan. Bartuun inni kaan garuu Phexros dura darbee fiigee dafee awwaalicha bira ga'ee jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Itti fuftanii hanga lakkoofsa 10tti yoo dubbiftanii Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 1 hanga 10tti waa'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa jalqabaa argitu jechuudha. Kanaafiyyuu sagalee kana akka Hafuurri Qulqulluun nu barsiisuu fi waaqayyoon hin kadhanna. Galateeffamaadhaaf jajamaa arjaa tola qabeessa waaqayyo abbaa keenyaa inni waan hundumaa dura turte ammas kan jirtu barabaraanis kan jiraattu fuula kee duratti wanti hundumti nu mul'ata kan ta'e guddaa qixxee hin qabne fakkaati qixxee hin qabne kan taate ati waaqayyo keenya duutee du'aa ka'uu keetiin jireenyatti kan nu fidde dhiiguu keetiin kan nu qulleessite cubbuu keenya hundumaa kan nurraa kaafte ati waaqayyo keenyadha maqaa Yesuusiin si haa galatu. Amma guyyaa kana carraa kana waan nu laattee ulfaadhu sagalee kee nu barsiisi maqaa Yesuusiin ameen. Egaa obboloota koo har'aa waa'ee du'aa ka'uu yookaan resurrectionii yookaan immoo afaan Giriikiitiin anastasis kan jennu jechaadha. Anastasis kan jennu isadha kan nuyi waliin ilaallu. Anastasis yookaan resurrectioniin afaan Giriikiitiin anastasis jechuun resurrection, rising up, standing again deebi'anii du'aa ka'uu kaanii dhaabbachuu irra deebi'anii dhaabbachuu hiika jedhu kan of keessaa qabu yeroo ta'u deebi'anii dhaabbachuudhaaf irra deebi'uu kan jedhu kan of keessaa qabu gaafa ta'u Yesuus Kiristoos gooftaa keenya malee resurrect kan godhe akka hin jirre macaafni qulqulluun nutti hima. Fakkeenyaaf namoonni hedduun du'anii du'aa ka'aniiru jedhamee macaafa qulqulluu keessatti kanneen akka Alaazaar fa'aa caafameera. Alaazaar du'i Alaazarii fi du'i gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ka'umsi Alaazarii fi ka'umsi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos garuu tokko miti. Sababni isaa kan Alaazaar resuscitation jenna. Resuscitation gaafa jennu kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos immoo resurrectionidha. Resuscitationiin rafee jira dhaqeen dammaqsaa isa jedheedha. Yesuus Kiristoos resurrectioniin immoo du'ee jira isa du'etu du'aa ka'eedha. Kanaafiyyuu du'aa ka'uun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhugaadhaa fi mirkanaa'aa ta'uusaa Wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 57 kaaftanii amma 66tti yoo ilaaltanii gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti du'ee fannoo irraatii gaafa dhaqee fudhachuudhaaf Yoosef namni biyya Armaatiyaa sun gaafa inni Phiilaaxoosiin kadhate Phiilaaxoos iyyamee fi jedha erga inni iyyamee fi booda Yoosef
reeffa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fannoo irraa buusee dhaqee awwaala ofiisaati qopheeffate keessa awwaala haaraa keessa dhaqee kaa'e. Awwaala haaraa jechuun kan namni tokko iyyuu keessatti akkaan awwaalamin foolii kan biraa tokko kan hin qabne namni kan biraa reeffi nama kamii kan keessatti hin argamne akkasumas immoo jalqaba haaraa jechuudha. Kanaaf konviizhinii irraatii bilisoomsuudhaaf awwaala haaraa keessatti akka inni awwaalame nutti hima. Awwaalamuu isaa qofa miti egaa du'ee du'aa ka'uu awwaalamuu isaa awwaalaa ofiin du'a mo'ee ka'achuusaa kan mirkaneessu warra Ayihudotaatiin warra bartootaatiin warra ergamoota isa duukaa turaniin warra isarraa barataniin Maariyaam fa'iin Phexros fa'iin Yohaannis fa'iin awwaalame osoo hin taane isa jalqabaa awwaala Yoosef nama biyya Armaatiyaa keessatti awwaalame. Yoosefis eeyyama Phiilaaxoosiin fudhatee reeffa isaa fudhatee dhaqee awwaala ofiisaatii keessatti awwaale. Gaafa inni awwaalu Maariyaam isheen Magdalaan fa'aa irraa fagaataniiti dhaabatanii ilaaluu jedha macaafatu dubbata. Maatewos boqonnaa 27 irratti irraa fagaatanii ilaaluu jedha. Irraa fagaatanii ilaalaa jiraachuun isaanii dhuga baatota amanamoo በትክክል sirriitti Yesuus Kiristoos awwaalamuusaa kan mul'isu ta'uusaa beeksisa. Kana qofa miti erga awwaalamee booda namoonni suni eegdonni itti godhamuu jedhan eegdota itti godhan iyyama mootiidhaan. Erga itti godhamanii eegdonni utuu eeganii immoo chaappaa mootummaa yeroo sanaatiin immoo dhagaa guddaan itti gangalfamee dhagaan kiiloogiraama 600 tilmaamamu erga itti gangalfame booda balbala awwaala sanaatti isarratti immoo mallattoon itti godhame. Kana jechuun legally and physically closed irratti ta'eera jechaadha. Seera qabeessummaadhaan qaama kan qabu irratti cufameera jechaadha. So kanaaf iyyuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos በትክክል du'ee du'aa hin kaane warra jedhaniif ragaan wangeela Maatewos boqonnaa 27 irratti ragaa sirriin eegduutti ramadachuu isaanii ofii isaaniiti. Ayihudota otoo hin taane warrumti Roomaa warrumti ajjeesan ofii isaaniiti eegduutti ramadatan ofii isaaniiti mallattoo isaanii itti godhatan siilti godhan balbala mana awwaalaa sana yookaan boolla awwaalaa sana. Kana qofa miti Yesuus Kiristoosin utuu eeganiiti maaltu ta'e Yesuus Kiristoos awwaala diigee ka'e. Awwaala diigee gaafa ka'u ganama dhaqanii Maariyaam fa'aa reeffa isaa urgooftuu dibuudhaaf sanbatatti bari'u deemanii gaafa dhaqan sanbatatti bari'u jechuun egaa hin beektu. Sanbatatti bari'u gaafa jennu dilbata ganama sa'aatii 12 sanuu jennee lakkoofsa biyya keenyaa lakkoofnu miti. Akka macaafa qulqulluutti lakkoofsni guyyaa ganama 12tti bari'ee galgala 12tti dhiyeeti halkan sana immoo itti dabalamee guyyaa tokko taa'utu hin taane galgala har'aa dhiyee yeroo dhi'u 12 irraati jalqabee halkan kana 12 bor ifa 12tu guyyaa tokko ta'a. Ifnis ta'ee halkannis ta'ee jedhamiti macaafni keenya. Halkannis ta'ee ganamni kun guyyaa tokko jedha. Seera uumamaa boqonnaa tokko dhannee yoo dubbifnu. Halkannis ta'ee ganamni kun guyyaa tokko jedha. Kana jechuun kaalaandarii macaafa qulqulluutiin jechaadha. Lafa sanbatatti bari'u isheen urgooftuu fudhattee dhaqxe kan jedhu suni yoomidha jechaadha. Qidaamee galgala qidaamee keessaa ba'uuf gaafa jedhu sanbati xiqqaan keessaa ba'uuf gaafa jedhu sanbata guddaatti yoggaa seenu jechaadha. Yoggaa seenu sanbata guddaatti yoggaa seenu dibuudhaaf dhaqanii banamaasaa argan Yesuus ka'eera jedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kanaaf egaa seenaa isaa yoo laalle du'aa ka'uun isaa akka kanatti gaafa ta'u Yesuus Kiristoosiin dhaqanii gaafa ilaalanii du'aa ka'eera boolli duwwaadha keessa ka'aniiru garuu immoo deebi'anii keessaa dhaban. Kanaaf iyyuu jarri kun waan baay'ee qophaa'anii turan. Fakkeenyaaf deebi'ee dhaabbachuu yookaan immoo waa'ee du'aa ka'uu kanarra deebi'oon isinitti hime Maatewos 22 lakkoofsa 23 irra kan jiru sagalee Waaqayyoo dhaqne yoo dubbifne gaafasuma Saaduqoonni warri du'aa ka'uun hin jiru jedhan gara Yesuus dhufanii jedha. Saaduqoonni warri du'aa ka'uun hin jiru jedhan gara Yesuus dhufanii yaa barsiisaa namni tokko dhala utuu hin godhatin yoo du'ee obboleessi isaa niitii sana dhaalee sanyii obboleessa isaatiif hadhaabu jedhee Museenii jedhaniiti seera gadi fidan. Waa'ee du'aa ka'uu irratti warri mormii qaban du'aa ka'uun hin jiru warri jedhan. Yohaannis 11:25 irratti immoo Yesuus Kiristoos maal jedhee ofii isaatii dubbate otoo Alaazaariin du'aan kaasin dura
du'aa ka'uunis jireenyis anaa jedhee dubbateera. Wangeela Yohaannis 11:25 irratti. Akkasumas immoo hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irratti sagalee Waaqayyoo maal jedha? Lakkoofsa 2 irratti ergamoonni kun namoota barsiisanii Yesus du'aa akka ka'e du'aa ka'uunis akka jiru waan lallabaniif isaanitti aaranii jedha. Saaduqoonni kun bartootattis aaraniiru, ergamootatti aaraniiru. Sababii maaliif? Du'aa ka'uun akka jiru waan isaan namootatti amantootatti lallabaniif isaanitti aaran jechuudha. Kanaaf iyyuu kaanii dhaabbachuu jechuun akka sagalee Waaqayyootti dhugaa gaafa ta'u, du'a keessaa ka'uun dhugaa gaafa ta'u, warra saaduqootaa biratti garuu du'aa ka'uun lakkii hin jiru kan jedhamtu jira jechuudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifameeti kan du'e. Fannifamuun isaa waan barbaachisaadha. Sababni isaa silumaayyuu fannifamee du'uudhaaf dhufe waan ta'eef jechaadha, waan barbaachisaadha gaafa isiniin jedhu fannifamee du'uudhaaf dhufe. Nuti du'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti nuti warri isatti amanne gadda qabna utuu hin taane gammachuu qabna. Sababni isaa du'uu isaatiin jiraanne sababii ta'eef. Du'uu isaatiin jiraanne, fannifamuu isaatiin cubbuun keenya hundumtuu nurraa kaafame waan ta'eef. Kanaaf iyyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa fannifame namoonni baay'een abdii kutataniiru. Fannoon garuu xumura miti. Fannoon xumura miti. Awwaalchis daandii isa dhumaa yookaan immoo laayinii isa dhumaa irratti adeemsa dhaaban, irratti tajaajila dhaaban, irratti jireenya dhaabanis miti. Du'a jechi jedhus immoo dhuma jireenyaa miti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo darbee, awwaala darbee, du'a mo'ee, ka'ee mirga abbaa deebi'ee taa'eera. Kanaaf du'ee du'aa ka'uun Yesuus Kiristoos dhugaadha jechaadha. Kiristiyaanni du'aa ka'uu malee kiristiyaana ta'uu hin danda'u. Kiristiyaanni kiristiyaana kan jedhamu kiristiyaana du'aa ka'uu boodaati. Kiristiyaana du'aa ka'uu boodaati. Du'aa ka'uu isaatti kiristiyaana amanetu kiristiyaana jedhama malee kiristiyaanni waldaa qofa beeku, kiristiyaanni mana amantaa qofa beeku, kiristiyaanni abboota amantaa qofa beeku, kiristiyaanni faarfannaa qofa beeku, kiristiyaanni lallaba qofa beeku, kiristiyaanni soomaaf kadhata qofa beeku kiristiyaana ta'uu hin danda'u. Kiristiyaana Kiristoosiif du'ee du'aa ka'uu Kiristoosiin beekutu kiristiyaana ta'uu danda'a. ትክክለኛ ክርስቲያን ያ ነው ማለት ነው። ከናፍዩ ዱዓ ከውን ሴና ሚቲ ሁምና ዱዓ ከውን ሁምና አንጎ ዋቀዮ ይዶት ሙልዳቴድ ሞኢቹ ዋቀዮ ይዶት ሙልዳቴድ የሮ ጅሬኝ በረበራ አመንቶታፍ ኢtti kennamed bakka keessati jireenya amantoota itti burqeed. Kanaafiyyu du'aa ka'uu Kiristoos keessati waldaan dhalatteetti. Du'aa ka'uu Kiristoos keessaa amantoonni dhalataniiru. Ani dhaladheera, ati dhalatteetta. Gooftaa Yesuus Kiristoos kan amante jechaadha. Kanaaf du'aa ka'uu Kiristoostu jireenya malee mana amantaatu jireenya miti. Manni amantaa jireenya miti. Sirni amantaa jireenya miti. Deddeebiin amantaa jireenya miti. Kaabbaan uffannaan amantaa jireenya miti. Jireenyi du'aa ka'uu Kiristoosidha jireenyi jechaadha. So kanaaf du'aa ka'uu malee fayyinni hin jiru. Du'aa ka'uu malee abdiin hin jiru. Du'aa ka'uu malee fuula durattis waa abdachuun, amanachuun kanan qaba, jireenya bara baraan qaba jechuun hin jiru. Sababni isaa du'aa ka'uu isaatti warra amananii isaa wajjin du'anii du'aa ka'antu jireenya bara baraa qaba. Seexanni kaleessa qaba malee bor hin qabu. Kiristiyaanni garuu har'arra caalaa bor qaba. Sababni isaa seexanni Saaxinaa'el jedhamee yeroo waamamu sanaa ulfina guddaatti ture, ergamaa ture, simboo qaba ture, miidhagina qaba ture, baay'ee bareedina qaba ture, iddoo qaba ture, kaleessa ulfina qaba. Ulfina sanarraa gad darbatameera. Bor immoo abidda bara baraatu isa eeggata. Kanaaf iyyuu seexanni bor namatti himu. Har'a kaleessa kan namatti himu. Ati kaleessa nama cimaa turte. Kaleessa kiristiyaana gaarii turte. Kaleessa baay'ee tajaajilta turte. Kaleessa ati waldaa geggeessa turte. Kaleessa baay'ee faarfatta turte. Kaleessa baay'ee lallabda turte. Kaleessa baay'ee raajja turte. Kaleessa baay'ee ati nama kadhataa turte. Waaqayyo baay'ee siin dinqii hojjeta ture. Kan jedhu laphee namaa keessa guuta malee seexanni bor ulfinatu jira. Hoolicha ijaan argita. Fuula isaa dura dhattee jiraatta. Ifan dhaamne keessa deddeebita. Waaqayyo jireenya sii qopheessee jira kan jedhu bor seexanni namatti himu. Bor kanaaf dhaloonni baay'een boritti abdii kutata.
Kanaaf dhaloonni baay'een guyyaa itti aanuuf abdii kutata. Kanaaf dhaloonni baay'een guyyaa boriidhaaf torbanitti aanuuf waggaatti aanuuf kanaaf abdii kutata. Kanaaf iyyuu kiristiyaanotaa fi abdiin bor du'aa ka'uun qulqullootaa hangafee inni du'aa ka'e Yesuus deebi'ee dhufa. Deebi'ee dhufuun gooftaa nuuf abdii kutannaa miti, sodaa miti, nuuf mo'icha maranaataa kan nu jennuuf kanaaf. Kanaaf du'aa ka'uun isaa jireenya keenya jijjiire. Jireenya keenya jijjiire, haala keenya jijjiire, situationii keenya jijjiire jechaadha. Kanaaf du'aa ka'uun bu'uura amantii keenyaati. Ariifadhee isinitti mi'a darbu. Du'aa ka'uun bu'uura amantii keenyaati. Qorontos isa duraa 15:14 irratti. Kiristiyaanni du'aa ka'uu danda'uu qaba. Du'ee du'aa ka'uu danda'uu qaba Kiristoosii wajjin. Kanaaf du'aa ka'uun filannoo utuu hin taane barbaachisaadha. Du'aa ka'uun barbaachisaadha. Kanaaf kiristiyaanummaan maaliif kan inni dhaabatu yookaan immoo kan inni kufu dhugaa kana irratti. Dhugaa kana yoo amane hin dhaabata. Dhugaa du'aa ka'uu yoo amane hin dhaabata. Dhugaa du'aa ka'uu kana yoo gane garuu hin kufa. Kiristiyaanitiin yookaan kiristiyaanummaan bu'uurri isaa du'aa ka'uudha jechuudha. Kanaaf cherchiin yookaan waldaan amantootaas kan isheen exist gootu, kan isheen jiraattu du'aa ka'uu kanaan jechaadha. Kanaaf Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'eera. Du'aa ka'uun isaas dhugaadha. Du'aa ka'uun immoo bu'uura amantii keenyaati jechaadha. Bu'uura ammas irra deebi'a. Bu'uura amantii keenyaa sabummaa walitti qabamuu keenya miti. Bu'uura amantii keenyaa akka afaan walii dhageenyutti walitti qabamuu miti. Bu'uura amantii keenyaa dallaa mana keenyaa miti. Bu'uura amantii keenyaa waldaadha jennee sanuu dhagaadhaan ijaarranne miidhagfanne sana kun mana dhagaati, kun immoo mana sharaati, kun mana qorqorrooti, kun mana dallaati, kun muka jala taa'aa akkas isa jennu miti. Bu'uurri amantii keenyaa du'aa ka'uu Kiristoos Iyesuus jechaadha. Kanaaf inni kan biraan du'aa ka'uun mo'icha du'a irratti argamedha. Du'aa ka'uun mo'icha du'a irratti argamedha. Roomaa boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti sagalee Waaqayyoo akkas jedhee dubbata. Roomaa boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti sagalee Waaqayyoo akkana jedhee dubbata. 6:9 irraati. Kiristoos warra du'an keessaa erga kaafamee deebi'ee akka hin duune duuni si'achi isa irratti gooftummaa akka hin qabne beekna jedha. Gooftummaa akka hin qabne isa irratti. Soo kanaafiyyuu inni du'ee du'aa ka'eera. Isa irratti du'i kana booda gooftummaa hin qabu. Kanaaf du'aa ka'uun du'a irratti mo'icha argachuudha. Du'aa ka'uun du'i immoo diina keenyadha. Akka jedhamti Phaawulos Qorontos keessatti dhuma irratti immoo jedha. Diina keenya du'atu barbadeeffamaa jedha. Diini namaa inni tokko du'a. Diini namaa inni tokko du'a. Seexana qofa miti. Kanaaf namni hundumtinuu uumamni hundumtinuu maal sodaata jechuudha? Du'a sodaata. Kanaaf guyyaa sadaffaatti du'i gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin qabuudhaaf yaaleera. Awwaalchi of keessatti hambisuudhaaf yaaleera. Si'ool isa dhaabuu karaatti hambisuudhaaf yaaleera. Jarreen kun sadanuu Yesuusiin karaatti hambisuu barbaadaniiru. Du'i yaalii godheera. Awwaalli yaalii godheera. Si'ool yaalii godheera. Isaan kun hundumtinuu hin dandeenye, hin kufan. Yesuus du'a irratti, awwaalcha irratti, si'ool irratti mo'icha gonfatee ka'ee jira. Kanaaf Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera. Yesuus Kiristoos aangoo cubbuu, aangoo du'aa, aangoo awwaalchaas cabseera. Aangoo cubbuu, aangoo du'aa, aangoo awwaalchaas cabseera. Qorontos isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsi 55 yaa du'aa meerree arfiin kee yaa si'ool meerre mo'ichi kee jedheetu dubbata. Meerre ammanumaaf fakkarte mo'amteetta. Kanaaf Yesuus hin ka'e du'i hin mo'ame. Awwaalli afaan banaatti hafe. Kanaaf du'aa ka'uun du'a irratti mo'icha argachuudha. Du'aa ka'uun
fannoo dhugoomseera. Du'aa ka'uun fannifamuu dhugoomse. Konfirm godhe fannifamuu dhugoomse. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'uu isaa fuula dura xumurameera yookaan raawwatameera jedhe Yohaannis 19:30 irratti. Raawwatameera yookaan tetelestai. It is finished. Raawwatameera, xumurameera. Yesus daandii du'aa deemee dhufe. Daandii du'aa, daandii dhiphinaa afaan Giriikiitiin via dolorosa jedhamu sanarra adeemaa, daandii dhiphinaa, daandii dafqaa, daandii hadhooftuu dhuguu, daandii gidirfamuu, daandii garafamuu deemee dhufeera. Daandii inni adeeme sana sababa biraa kan gooneef, fannifamuu isaa sana sababa biraa kan gooneef jecha inni Yesus Kiristoos fannoorra taa'ee tetelestai or it is finished raawwatameera jedhee gatii cubbuu kaffale sana nu mirkaneesse du'aa ka'uun jechaadha. Yesus Kiristoos xumurameera jedhee du'eeti deebi'ee du'aan immoo ka'e. Kanaaf akkamitti kan inni raawwatame, akkamitti kan inni xumurame? Du'aa ka'uun xumura kanatti nu mirkaneessa. Fannootu gatii keenya nu kaffale. Gatiin cubbuu kan kaffalame fannoo irratti, isa nutti hin tolin sana fannoo irratti cinqaarsise waan jedhuuf. Ba'aa keenya cubbuu keenya sana nurraa fuudheetu fannoo irratti cinqaarse waan jedhuuf. Gatiin fannoo irratti kaffalame sun immoo Waaqayyo fuula duratti fudhatama argate. Waaqayyo abbaan garaasaa hin qabbaneeffate. Aarsaa ilmi isaa tokkichi kaffaletti Waaqayyo abbaan essay jedheeti cubbuu keenya nuuf dhiise. Aarsaan hoolotaa, aarsaan jibootaa, aarsaan re'ootaa, aarsaan gugeewwanii luboonni waggaatti al tokko ba'anii gatii cubbuudhaaf dhiyeessan Waaqayyoon garaan ciibsine. Tokkichi ilmi isaa garuu dhiiga ofii isaatii dhangalaasuudhaan dhiiga ofii isaatii baatee gara qiddustoo qiddusaanii seenuun isaa garuu aarsaa xumuruun isaa garuu Waaqayyoon garaa ciibse. Dheekkamsa Waaqayyoo qabbaneesse nurraatis hambise. Kanaafiyyuu utoo Yesus du'aan kaane ta'ee ammayyuu firdii du'aa jala jira. Amma garuu Yesus Kiristoos raawwatameera jedhee fannoo irratti du'e. Du'a ammoo ka'e. So fayyinni keenya raawwatameera. Fannifamuu isaatiin fayyinni keenya raawwatameera. Fayyina keenya Yesus fannoo irratti nuuf hojjete. Hojii fayyina keenyaaf nuti waan hojjennu tokkoyyuu hin qabnu. Kanaaf du'aa ka'uun fannoo mirkaneesseera. Du'aa ka'uun jalqabbii jireenya haaraati. Qorontoos 2:17 namni kam Kiristoosii yoo ta'e uumama haaraadha jedha macaafa. Uumama haaraadha. Yesuusummaan isaa du'e, Kiristoosummaan isaa garuu du'aa ka'e. Yesuusummaan isaa namummaadha, Kiristoosummaan isaa waaqummaadha. Yesuusummaan isaa yaaddaa, Kiristoosummaan isaa garuu hin sodaatu. Yesuusummaan isaa sodaatee kadhata, Kiristoosummaan isaa garuu waaqummaa waan qabuuf ka'atta deemnaa jedha. Yesuusummaa isaa garafaniiru, Kiristoosummaa isaa eenyuyyuutti hin siqne. Yesus Kiristoos nuuf jedhee du'uu isaatiin du'aa ka'uun isaa immoo jireenya haaraa nuuf mirkaneessera. Kanaaf eenyuyyuu Kiristoosii yoo ta'e uumama haaraadha. Ergaan sii qaba obboleessa obboleettii ko. Ergaa kana dhaga'aa kan jirtu. Har'a guyyaama kana osoo hin dabarsin guyyaan borii kan kee miti. Har'a garuu kan keeti. Kiristoos Yesuusiin fayyisaa lubbuu kee godhattee yoo fudhatte, ilma Waaqayyoo ta'uu isaa yoo amante, isatti harka kee yoo laadhatte, dadhabbii kee kam keessatti, cubbuu kee kam keessatti, harka kee diriirsitee isatti yoo laadhatte, laphee keetiin yoo amante, arraba keetiinis yoo dhugaa baate, Kiristoos Yesuus cubbuu hundumaatti si fayyisa. Hidhaa du'aa bara baraatti si hiika. Badiisa bara baraa keessaa si oolcha. Kanaaf Yesuus Kiristoosiin ta'uun jireenya haaraa argachuudha. So Kiristoosiin nuti lammaffaa dhalanne born again goone. Kiristoosiin nama haaraa taane. Kiristoosiin jireenyi keenya hin geeddarame. Jireenyi inni moofaan, jireenyi cubbuu, jireenyi kissii qabu, jireenyi mata qabu, jireenyi gungummii qabu, jireenyi qaanii qabu nurraati kaafameera. Jireenyi haaraan qajeelummaan, bilisummaan yookaan birmadummaan, gammachuun Kiristoos Yesuusiin nuuf kennameera. Kanaafiyyuu du'aa ka'uun Yesuus Kiristoos sirriidha. Du'aa ka'uun Yesuus Kiristoos dhugaadha. Du'aa ka'uun Yesuus Kiristoos
dubbii afaan Waaqayyo abbaa fiixaan baaseera. Macaafa faarfannaa 16 macaafa faarfannaa 16 Isaayyaas 53:11 kanaaf du'aa ka'uun Iyesuus Kiristoos kakuu Waaqayyo abbaa fiixaan baase. Macaafni qulqulluun dhugaa akka ta'es fiixaan baase. Osoo Iyesuus du'ee du'aan kaane ta'etti macaafni qulqulluun dhugaa ta'uu hin danda'u. Macaafni qulqulluun macaafa hafuura Waaqayyoo yookaan sagalee Waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Du'aa ka'uun humna nuuf kenneera. Humna nuuf kenneera. Aangoo keenya ta'eera. Kanaaf du'aa ka'uun humna. Divine poweridha. Transforming poweridha. Du'aa ka'uun jechaadha. Aangoo cubbuu irratti aboo argachuu, yaaddoo mo'achuu, qulqullummaatti jiraachuu, amantiidhaan dhaabachuu isa kana hundumaaf humna nuu ta'ee jira jechuudha. Kanaaf Iyesuus Kiristoos inni du'e du'aa ka'eera. Inni du'e du'aa ka'eera. Kanaaf waa'ee du'aa ka'uu isaatii baanee dhugaa ba'uu danda'uu qabna. Kanaaf baanee dhugaa ba'uu danda'uu qabna. Lallabuu danda'uu qabna. Obbolootatti dhugaa ba'uu danda'uu qabna. Dhugaa isaa haasa'uu danda'uu qabna. Iyesuus Kiristoos du'aa ka'eera. Du'aa ka'uu isaatiin cubbuun kee siif dhiifameera. Cubbuun kee siif dhiifameera. Jireenyi kee bara baraaf harka Waaqayyoo keessatti siif kennameera. Akkasumas jireenyi kee kaayyoo Waaqayyoo keessa siif galeera. Du'aa ka'uu Iyesuus Kiristoosiin abdiin keenya mul'ateera. Kanaaf egaa dhaamsan isinii qaba. Luboonni, paasteroonni, lallaboonni, raajoonni, ergamoonni akkasumas amantoonni, faarfattoonni Kiristoos Yesuusitti kan amantan, kan tajaajiltan, kan amanattaniidhuma deddeebitan hundumtinu waldaan amma lafarra jirtu dhugaa dubbii Kiristoos lallabuudhaaf mata duree ishee Kiristoosiin godhachuu isa deebi'ee dhufu sana Kiristoosiin lallaba yookaan mata duree ishee godhachuu faarfannaa ishee godhachuu qabdi. Kana malee Kiristoos Yesuusiin qajeelummaa argatte gattee arras sababii cubbuutiin jireenya ishee Waaqayyo irraa kan fageessitu yoo ta'e Kiristoositti tun dhiyaatin hafti. Kana booda aarsaan dhiyaatee Waaqayyotti nu dhiyeessu hin jiru. Kiristoos gara Waaqayyotti nu dhiyeessuuf aarsaa ta'eera. Kiristoosiin qabattee jennaan gara Waaqayyotti dhiyaatteetta. Sana qofa miti. Ati Kiristoos keessa, Kiristoos si keessa, Waaqayyo immoo Kiristoos keessa. Kanaafiyyuu wal keessa jirra jechaadha. Kiristoos Iyesuusiin fayyisaa lubbuu kee akkuma godhattee fudhatte waldaa caalaa, jal'aa mana qulqullummaa caalaa, addaraasha caalaa, meeshaa saawundi siistemii mimmiidhagaa caalaa Kiristoosiin dhaga'uun jireenya namaaf kenna. Waldaa gaafa deemtan maal akka dhageessan adda baafadhaa. Sagaleen dhaga'amuu qabu sagalee Kiristoos ta'uu qaba. Sagaleen lallabamuu qabu sagalee Kiristoos ta'uu qaba. Waldaan mana keessanitti dhiyoo waan ta'eef utuu hin taane. Sanyii keessan keessa qeesiitu jira, paasteriitu jira, wangeelaawwiitu jira, raajiitu jira, ergamaatu jira osoo hin taane. Waldaa mana keessanitti dhiyoo utuu hin taane waldaa sagalee Waaqayyootti du'ee du'aa ka'uu Kiristoos kan lallabdutti dhiyoo jirtu miilli keessan itti ariifatu. Yerichi dhumeera, yerichis raawwateera. Kiristoos Iyesuus inni nu har'a du'ee du'aa ka'uu isaa labsaa jirru deebi'ee hin dhufa. Dhiyootti dafee ariifatee hin dhufa. Kanaafiyyuu Yesus Kiristoos du'aa ka'uunsaa fayyina keenya, du'aa ka'uunsaa qajeelummaa keenya, du'aa ka'uunsaa jireenya keenya, du'aa ka'uunsaa abdii keenya, du'aa ka'uunsaa yaadaaf akeeka Waaqayyoo isa ittiin fiixaan nuuf baasedha. Du'aa ka'uunsaa ifa jireenya keenyaati. Kanaaf du'aa ka'uun Yesus Kiristoos anaaf siif gammachuudha. Du'aa ka'uunsaas dhugaadha. Deebii qabna. Kiristoos Yesus du'ee du'a mo'ee du'aa ka'eera. Nama cubbamaa karaa barbaan ittiin ba'e sanaan anaaf situ ba'e. Osoo barbaan hin baane, osoo Yesuus gara mana hidhaa sanatti hin galfamne, anaaf ati achi keessatti hafnee turre. Barbaan nuuf ba'u Yesuus inni ofiin jedhu kun immoo ola galu gaafa jedhan anaaf ati karaa barbaan ba'e baane. Silaa barbaatti du'i faradamee jennaan anaaf sitti faradama ture. Yesuus bakka keenya qabame, anaaf situ hiikame. Yesus bakka keenya du'e anaaf situ du'a keessaa ba'e. Anaaf situ gara ifaatti ba'e. Kanaaf yakkamoota sanyiidhaan
abaarsa jala kan jiran, du'oo kan turan, fagoo kan turan, dukkanaa'oo kan turan, du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin ifneerra, jireenya arganneerra. Ejersi diidaa kun ejersa biyyaa ta'ee kan ija godhatuuf kan gooftaan keessa jiraatu ta'eera. Anaaf siif Kiristoos Yesuus jireenya, ani dhugaadha, jireenya karaadha jedhee Yesuus Kiristoos akkuma dubbate karichi bara hundumaaf karichi banamaadha. Karaa guyyaa tokko banamee deebi'ee cufamu miti. Amma guyyaa dhumaatti karichi banaadha. Bara baraaf Yesuus dhugaadha. Bara baraaf Yesuus jireenya. Kanaaf iyyuu har'a qofatu hin taane nuyi jireenya bara baraa du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin arganneerra. Waldaa Kiraayist Open Door magaalaa Adaamaatti argamturra guutummaa amantootaa addunyaa kanarra jiran amantaa kiristiyaanaa hordofan hundumaatiin baga yaadannoo du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos isa bara 2026 geessan. Miseensonni waldaa Open Dooris bakka jirtan hundumaatti baga geessan isiniin jecha magaalaa Adaamaaf naannoo isheetti kan argamtan hundumtinuu Oromiyaa keessa kan jirtan, Itoophiyaa keessa kan jirtan, biyyoota garaagaraa keessa facaatanii kan jirtan du'ee du'aa ka'uun Yesuus Kiristoos gaafa kabajnu nyaataaf dhugaatiin kan dabarsinu otoo hin taane jijjiirama jireenyaa, jijjiirama qalbii, jijjiirama hafuuraa, jijjiirama namummaa, jijjiirama hawaasummaa akka nuuf ta'u isiniifan kadhadha. Maqaa Waaqayyo Abbaa, maqaa Waaqayyo Ilmaa, maqaa Waaqayyo Hafuura Qulqullootiin ameen. Isin haa eebbisu.